Qaamni keenya immoo qaawwa meeqa qaba? Kutaan qaama keenya namaa kutaa meeqa qaba? Maaliif? Hudduun keessa qaba. Maaloo nattaaf bakka nana. Garaagarummaan daqiiqaa 90 fi sa'aatii tokko gidduu jiru moo maali? Wayne dhugama. BBC Afaan Oromoo beektu? BBC sun tokko tokkoon gaafa hiikamu maal jechuudha? Broadcasting Corporation si. No, biiroo tokkorra darbaa harta. BBC. Bilisummaadha laata? Bilisummaa. Pencil. Qaawwa meeqa qaba? Qaawwa? Yesus. Hai Kamal gaaffii hamtu na gaafachuu jirtaa miidhuuba. Isa tokkos himuu hin danda'u. Maaliif? Qaawwaadha miti innis? Maaf natti himtu? Murgaa? Maaliin beeku? Maal jette silaama? Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment kun qophii kottaa kolfaa keenyaadha. Qophiin kottaa kolfaa keenyaa akkuma tifatti jira turtii gaarii. Eenyu maqaan kee? Abdii Leellisaanaan jedhan. Abdii nagaa dhamti? Nagaa galata rabbii. Tolee gaaffiin keenya jalqabaa akkas jedha. Baaburri tokko birbirsa gooroorraa kee qaalitti deeme baabura lamatu sa'aatii wal fakkaataadha kan isaan birbirsa gooroodhaa ga'an. Garuu ga'umsa sa'aatii wal fakkaataa ga'anii baaburri tokko daqiiqaa 90tti fudhate. Baabura isa kan biraatti immoo sa'aatii tokko walakkaa fudhate. Mee akkamittiin irra naa deebimeesti yaadicha naa ibsi sirriitti bal'isi. Sa'aatiin wal fakkaataatitu ka'an iddoo ka'anii. Ga'umsa sa'aatiin wal fakkaataa ga'an. Garuu immoo inni tokko daqiiqaa 90tti fudhate isa kan biraatti immoo daqiiqaa sa'aatii tokko walakkaa. Sa'aatii tokko walakkaa distaansii daqiiqaa 60tu gidduu jira jechaan. Sa'aatii tokko walakkaa fi daqiiqaa 90 gidduu. Distaansii daqiiqaa 60 gidduu jira. Sa'aatii tokko walakkaa daqiiqaa 90. daqiiqaa 90. Sa'aatii tokko walakkaa daqiiqaa 90. Lamaan saayyuu tokkuma ga'e wal fakkaataa ga'an. Sa'aatiin tokko walakkaan daqiiqaa 90. Sa'aatii tokko walakkaan daqiiqaa 90. Daqiiqaa 90 sa'aatiidhuma tokkoof walakkaa dhufu. Akkas jedhi qa. Tolee gaaffii itti aanu immoo akkas jedha. Qaama keenya keessaa kan guddina isaa hin dhaabne kutaa kam faana? Funyaan. Funyaanii? Funyaaniin guddata? Guddina kan hin dhaabne tokko funyaanii. Akkamirra guddata gadi moo dalga guddata funyaan? Asuma gadi kaalcheriidhuma uumaa rabbi ganamarraa kaasee uume funyaan namaa hin dhaabatu. Guddina keenya wajjin deemu reessa immoo? Isa saansiisaa baay'ee gadi fageessee hin qoranne kan guddina hin dhaabne qaama keenya keessaa inni lammaffaan qeensadha. Qeensis guddachaa dhuma deema qoraa deemna irraa waan ta'eef kanaafidha. Qaamni keenya immoo qaawwa meeqa qaba? Biyyaansi 5 qaba jedhee yaada. Maal fa'a? Funyaanii, ijadha, afaanii, gurra. Warri kun qaawwaadha? Gogaan harkaallee akkasuma qaawwa. Kanuma? Kanuma qaawwaa kan qabu qaama keenya? Qaamni saalaa, qaamni karaa sagaraan ba'u. 5 ol qaba jedhee yaada. BBC Afaan Oromoo beektu? BBC sun tokko tokkoon gaafa hiikamu maal jechuudha? BBC Broadband Broadcasting BBC Broadband Corporation. Radeemi. Broadband Corporation. Tole peennaa beekta peennaa biikkiinis tokko tokkoon hiika qabdi BIC sun ishee yooma hiikime? Pennaan big pencil biidhaan biidhaan ka miti peensiliin biin sun maali? Ay gaaffiin kun natti ulfaata. Yaali akkuma ammaatti yaali biin maali? Biin pencil Biidhaan ka peensiliin bii mini kun ikkoo BIC dha. Biin maali? Biikkiin isuma qalama ittiin barreessinu? Yaa. Ay gaaffiin kun xinnoo kun na rakkisa gaaffiin kun. Irra darbinu Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Oromiyaa jechuun maqaadha. Uumama rabbiin ganama dachee kana uume irratti uummanni Oromoo irra jiraachuudhaan maqaa Oromiyaa jedhutti mogaafate. Oromiyaa jechuun akka Itoophiyaatti yoo dubban
Duubaay Itoophiyaa jechuun nan danda'a ana akka kootti. Tole abdii galatuun. Ishi yeroo gaarii isin haa ta'u. Tole. Tole eenyu maqaan kee? Ibsituun jedhama. Ibsituu eenyu? Taamiruu. Ibsituu Taamiruu nagaadha miti? Nagaa akkam. Tole gaaffiin keenya jalqabaa akka jira. Baaburri tokko ka'umsa wal fakkaataa ka'e ga'umsas wal fakkaataa ka'e garuu immoo baaburri tokko daqiiqaa 90tti ga'e. Baaburri kan biraan immoo sa'aatii tokko walakkaatti ga'e. Mee akkamittidha? Baaburri tokko daqiiqaa 90tti ga'e. Inni tokko immoo sa'aatii tokko walakkaatti ga'e. Inni daqiiqaa 90tti ga'e ammayyaa'ees hojjetamedha kochoo qaba. Barreessa walakkaa ga'e. Inni kan biraanoo? Inni tokko immoo sirrii matta deeme karaarra. No, sa'aatii wal fakkaataa ga'anii sa'aatii wal fakkaataatti achi ga'anii lamaan isaanii karaa irratti hin dhaabanne sa'aatii wal fakkaatattidha kan isaan achi ga'an. Garuu immoo inni tokkotti daqiiqaa 90 fudhate inni tokko immoo sa'aatii tokko walakkaatti ga'e. Inni abbaa 90 barrisee magee. Jechuun baaburri tokko amma seenaa biyya Chaayinaa fa'aa keessaa ollaan ni dhaangaa. Kan Itoophiyaa isaarra. Isa dhufe ta'uu danda'a. Isa dhufe. Malee yaaltu deebisaa gaaffii kenna. Kanuma yaadaan garuu hin Inni tokko sababii barriseef daqiiqaa 90tti achi ga'e. Daqiiqaa 90 fi sa'aatii tokko walakkaa. Garaagarummaa warra kana gidduu jiru mee maali? Ammayyummaa. Nammayyaa'e. Tole nammayyaa inni furannaa. Kutaa qaama keenya keessaa guddina kan hin dhaabne mee maal faati? Hojjaa. Naa hojjaan umurii wajjin. Kutaa qaama keenyaa keessaa moo? Mataa lachuu fi kan keenya dhaabeera guddina. Kan kee dhaabeera? Dhaabeera. Dhaabbatee. Kan biraanoo? Kan guddina hin dhaabne. Kutaa qaama keenyaa keessaa guddina kan hin dhaabne yaada. Yaadi guddina hin dhaabbatu. Tole. Qeensa. Kanuma beeku. Wanta silaa guddataa jiru. Tole. Qaamni keenya immoo qaawwaa meeqa qaba? Kutaan qaama namaa kutaa meeqa qaba? Qaamni kutaa baay'ee kutaa moo maaloo? Qaawwaa meeqa qaba? Qaawwaa baay'ee qaba. Mee maal fa'a? Gogaan keenya uraa qaba. Funyaan, ija, gurra, afaan, endesoo oolu. Endesoo sana nu waamtu. Qalama guddaan na odisi. Qalama guddaa? Mee oda isaanii? Kanuma. Qaama kee keessaa Qaama saalaa. Qaama saalaa. Qaama saalaa tole. BBC beektaa? BBC Afaan Oromoo. BBC sun gaafa hiikamu tokko tokkoon hiikisaa maalidha? Business. Broadcasting. Communication. Business broadcasting communication. Business? Broadcasting communication. BBC jechuudha. BBC jechuun eeyyee. Tole. Peenaa biikis beekta. Innis hiika mataa isaa qaba tokko tokkoon isa immoo nu hiikime BIC. BIC. IC. Maalidha? Biirii IC oomishamu jechuudha. IC oomishamu. IC biyya. Ingiliffaan. Biifaa. Anuun beeku. Tole. Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Oromiyaa. Oromoo jechuudha. Oromiyaa jechuun Oromoo jechuudha? Oromiyaan lafa. Oromoon immoo lafa. Ani Oromiyaa massi gaafadde. Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Yesuusi. Reefu sabanatti dhufu. Oromiyaa. Uummata lafa bal'aarra jiraatudha Itoophiyaa keessaa. Oromiyaa jechuudha. Oromiyaa. Oromiyaa machuudha. Oromiyaan hiikaa qaba kana dhibanaan. Oromiyaa jechuun hiika laattuuf hin qabdu Oromiyaadha. Okay, Oromiyaa jechuun jaalala, tokkummaa. Bakka waan hundumaan Oromiyaa jechuun wanta ittiin ibsu hin qabdu biyya bareedduudha baay'ee. Bakka kanaan ibsa. Tole ibsitu galatoomi. Galatoomatis. Hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin kottaa kolfaa keenyaa akkuma itti fufetti jira. Turtii gaarii. Eenyu maqaan kee? Ililliittaana. Ilillii nagaadha miti? Nagaa galataa. Tole ilillii gaaffiin jalqaba akkas jedha. Qaama keenya keessaa kutaa guddina hin dhaabne kan maal fa'a? Rifeensa mataa.
Qeensa. Kanuma? Beeka. Tole qaamni namaa kutaa meeqa qaba? Qaawwa meeqa qaba? Qaawwa. Yesus. Tokko tokkoon sitti himama. Qaawwicha. Gooftaa koo. Finyaan. Lama. Gurra. Isa tokko sitti himuu hin danda'u. Maaliif? Qaawwaadha miti innis? Maaf natti hin himtu? Anoon beeku. Sitti himuu hin danda'u. Atumta ofii kee deebifadhu. Qaawwaa biraati natti himuu hin dandeessu? Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Oromiyaa jechuun? Oromiyaa jechuun biyya. Biyya? Oromiyaan biyyuma. Biyya of dandeessedha gara fuulduraattis akkasuma ni ga'a. Tole ilillii galatuun. Hayyee galatameetis. Tole maqaan keenya. Obsinaan Baqqalaan jedhama. Obsinaan nagaadha miti? Nagaa galata Rabbii. Tole gaaffii jalqabaa akkas jedha. Baaburri tokko iddoo wal fakkaataa dhaqee iddoo wal fakkaataa magee sa'aatii wal fakkaataatti jechuudha. Garuu inni tokko daqiiqaa 90tti ga'e inni tokko immoo sa'aatii tokko walakkaatti fudhate. Ga'umsi isaanis yeroo sa'aatii tokko akkamittiin Maal jettee inni tokko daqiiqaa 90 inni tokko immoo sa'aatii tokko walakkaa. sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 qaba miire achi duuba immoo sa'aatii daqiiqaa nafamee gara 30 miti re. Tole deebisteetta. Gaaffii itti aanu immoo akka jedha. Kutaa qaama namaa keessaa kan guddina hin dhaabne maalidha? Kan guddina hin dhaabne. Murgaa? Ani hin beeku. Maal jette silaama? Kan guddina hin dhaabne kutaa qaama namaa keessaa hin beeku. Beektu? Ati qaama kee keessaa amma yoonatti kan godhu? Qeessa. Qeessa? Yaa. Kan biraa? Qeessaan ala wanti rifeensa. Kan biraa? Akkas cufa. Kan biraa qaama kee keessaa kana lamaan malee wanti guddate hin jiru? Wanti guddachaa deemaa hin jiru? Aduunnu. Adoonno? Isaan amma isaan kan beekan lamaan jedhee yaada. Tole kutaan qaamni namaa immoo qaawwa meeqa qaba? Baay'eedha fakkeenya funyaan ija afaanii garbiraallee kan biraa isa. Gabroodhaan maal fa'i? Haaya kan maal gaaffii hamtuu na gaafachuu jirtaa miiduuba. Haaya qaasa. Hamtuu mini gaaffii hamtuu si gaafachaa hin jiru bar. Kan biraallee ni jira beeki. Maal fa'a? Haaya karaa namni ittiin bobba'u kaa. Kan biraa? Kan biraa duuba hin beeku hin beeku amma kan. Duuba hin beektu kan biraa? Duuba hin beeku kanaan cufa. Tole BBC beekta? BBC sun tokko tokkoon gaafa hiikamume maal jechuudha? British Corporation British BBC no British BBC Okay. British Broadcasting Corporation. British Broadcasting Corporation. Yeah. Tole peenaa biikino tokko tokkoon gaafa hiikamu. I don't know. Mbeko. Yaali. Sil. I don't know. Biikii isa jedhu. Bikira? Ani mbeko. Yaaltu? Ani big. I don't mean mahala bako big. Sanuma bikimi BBC mati akasi kazi. No, BBC dha kun immoo biikiidha. BIC dha kun. BIC. I don't know mbeko. Yaali mee? Maltaina laatan mbeko. Tole Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Oromiyaa jechuun biyya lammii kuush keessaa saba kuush keessaa lammii Oromoo ta'e irra jiraatu jechuudha. Haaka. Tole galatuun. Haaka. Ulfaadha. Tole maqaan keenya? Maqaan koo Iyyoob jedhama. Iyyoob nagaadha. Fayyaa galata. Tole gaaffiin jalqabaa akka jedha. Baaburri lama sa'aatii wal fakkaataa birbirsa gorootii ga'ee jennu. Sa'aatii wal fakkaataa dhaqee qaalitti geessu. Garuu inni tokko daqiiqaa 90tti ga'e. Inni kan biraan immoo sa'aatii tokko walakkaatti ga'e. Mee akkamitti? Daqiiqaa tokkotti qixxeetti ba'an taanaan qixxeema ga'u malee akkamitti? Qixxee hin geenye. Inni tokko daqiiqaa 90tti ga'e. Inni kan biraan immoo sa'aatii tokko walakkaatti ga'e. Akkamitti adda adda ba'u waree qixxee? Ikkoo gaaffichi sadha. Akkamittiin isaan adda adda ba'an? Daqiiqaa qixxeetti hin baane jechuudha. Akkasitti. Sa'aatii wal fakkaataatti ka'an ga'umsi isaanii sa'aatii wal fakkaataatti dhaqanii dhaabbatan. Garuu inni tokko daqiiqaa 90 inni kan biraan immoo sa'aatii tokko walakkaa. Karaan karaa oliitti ta'eedha. Karaa oliitti ta'ee inni tokko dudduubatti hafee inni tokko immoo dafee. No karaa oliitti hin taane sa'aatii wal fakkaata malee dhaqanii achi gahan lamaan isaanii.
Naana darbu. Irra darbinu. Eeyyee. Garaagarummaan daqiiqaa 90 gidduu isaa tokko walakkaa ammoo maalidha? Hammamidha? Wayii dhugaa. Daqiiqaa tokkittiidhaan mini. Daqiiqaa 90 daqiiqaa isaa tokko walakkaa. Ay nyaata beera nattaa. Tole gaaffii itti aanu immoo akka jedha. Kutaa qaama namaa keessaa kan guddina hin dhaabne maal fa'i? Qeensa. Rifeensa mataa. Qeensa rifeensa mataa. Kanuma? Qaamni namaa immoo qaawwa meeqa qaba? Funyaan keenya qaawwa qaba. Gurri keenya qaawwa qaba. Tokko dubbachuu. Maaliif? Afaan keenyas qaawwa inni iji keenyas qaawwa inni jechuu dandeenya. Inni tokko immoo Maal inni tokko? nuttaafu. Maaliif? Hudduun keenyas qaawwa. Maaloo nuttaafu bakka naannoo. Fiteera mengoo. Kanuma? Tole gaaffii itti aanu BBC beektaa? BBC'n tokko tokkoon gaafa hiikamu maal jechuudha? Hiikisa. Broadcasting Corporation. Broadcasting? Broadcasting Corporation dha siin. Bisa jalqaba. Siino? Corporation taaka. Bilama? Biini tokko maaliif? Broadcasting Corporation siin. No, biira tokko irra darbaa harta. BBC. Bilisummaadha laata? Bilisummaa. Pennaa biikkiinis hiika mataa isaatii qaba tokko tokkoon qalamee jechuudha. Innoo gaafa hiikamu maaliidha? Maaliif maal? Biikkii. Biikii. Biikii. Biin peensiliidha. Ayin Biiman. Biidhaan bii. biikiidha. Biik. Biikkichi manaa deebistee. Biikichi maal deemsa naa? Tole Oromiyaa jechuun maal jechuudha? Oromiyaa jechuun biyya guddaa tokko biyya hammattee jiraachistudha. Oromiyaa jechuun harmee jechuudha. Haadha jechuudha bakka. Tole galatoom. Hedduu galatoom. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment qophiin kottaa kolfaa keenyaarraa kana fakkaata ture. Qophii keenyatti bu'aaraa bashannanaarraa barachaas akka turtan abdii qabna. Qophicha gaggeessaa kaasifana ture Aansablee Alamuuti. Ogeessi kaameraa keenyaa Amaanol Waqturaa ture. Torban immoo qophii kottaa kolfaadhaa walitti deebina. Nagaatti.